Faarfattuu altaayechiidhaaf hin boo'ina. Maaliif boo'icha yeroon jedhu keessumattuu warri sooshaal miidiyaa kanarraa, feesbuukii irraa, tiiktookii irraa lafa nutti dhiphiftanii jechuudha. Sababni isaa maalinni altaayechiin hin yaadattu yoo ta'e kanaan dura televizyiinii mo'aa irratti gaafa gaaffiin isheedhaaf godhamu namoonni summii akka ishee nyaachisan summii ishee nyaachisan sun immoo garmalee akka ishee dhukkubse haala hamaa keessa baay'ee rakkina guddaa keessa akka jirtu dubbattee turte waggaa 2 dura jechuudha. Altaayechi mana keessa jiraattu hin qabdu. Kan achirratti waan ittiin jiraattu hin qabdu kallattiidhaan galii guyyaadhaa guyyaatti argattee ittiin jiraattu hin qabdu. Kana hunda dubbatteeti. Yeroo sana baay'een keenya dhageenyeerra. Garuu namni anatu sii jira siin gargaara jedheen jiru. Namoonni Oromoon abbootii qabeenyaa qaba. Mana isarraa hafee kan 5, 6, 7, 8 mana kireessutu jira. Mana tokkoon sii ilaadhaa namni jedheen hin jiru. Dhukkubsatte keessatti siyaalchi isaa namni jedhee tokko dubbate hin jiru. Har'a gaafa isheen boqotteettoo olma bayeetu tiiktookii kanarraa wayyoo anaa nyaata obboleettii koo feesbuukii irratti ol baye riip hin jedhinaa namaan nama yoo dandeesse gaafa inni lubbuudhaan jiru gargaari. Har'a riip jette rest in peace an jechichumtuu naan galu nagaan boqodhu. Erga du'e booddee nagaa maaliif jira? Balaa maaliif jira? Erga boqotee booda nagaa maaliif jira? Balaa maaliif jira? Nagaan boqodhan. Inni kaan immoo balaadhaan boqotaa. Cal jettaniituma warri kaanis yoo namni tokko riipedhee nama lubbuun isaa addunyaa kanarra dabarte tokko jalatti barreesse riipedha akka jiru. Kan jechuu dura gaafa namichi lubbuudhaan jiru. Keessumattuu akkuma altaayechi na dhukkubee dhukkuba kana immoo yaalamee humna kootii olii qarshii fixeera rakkadheera yoo isheen jettee namoota akkas jedhaniini amma dandeenyuun gargaaru kan nama gargaarru qabaanneef miti. Namni kamtiyyuu jireenya irraa hafeetti tole garmalee qabaateetu nama gargaara miti. Ati birrii tokko ati kennituuf namni 1,000 birrii tokko yoo kenne birrii 1,000 jechuudha. Oromoon miliyoona 60 utuma birrii tokko buusee fi miliyoona 60 buusaafi. Rakkoon keenya lakkoofsa jechuudha. Uummata bal'aa qabna baay'ee qabna jenna garuu wal gargaaruu irratti nuyi baay'ee booddee jirra jechuudha. Namni sun amantaa fedhe hordofu ilaalcha fedhe qabaatu namummaadhuma isaatiif qofa gargaaruun nurraa eegama ture. Miidiyaatti baatee himatteetti ji'a 2 dura hospitaala ciiftee akkaawuntii ishee barreeffamee sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa ture. Qarshii buusaa fi gargaaraa yaalchisaa jedhame na bira dhaabadhaa jettee yeroo sana kan dubbateen beekni namni baay'een waan biraa dhiisaati qarshii sana buusuu yoo dadhabellee feesbuukii isaa irratti tiiktookii isaa irratti yookaan immoo sooshaal miidiyaa kan qabu kan biraa irratti namni yaaduma sanallee sheer godhe nama biraatiin hiriyoota isaatiin ga'e nama meeqa wal nama taajjabsiisa kun. Har'a garuu yoo ilaaltani tajaajiltoonni amantaa sana keessa jiru waldaan kiristaanaa amantaa sana keessa jiru amantaa isheen hordoftu keessa jiru jechuudha. Riiphidha akkuma jiru faarfannaan kee dhalootaaf bu'aa buuseera isin jaallanna turre waan akkasiin dhiisaa soba akkasii fakkeessa akkasii dhiisaa. Waldaa kiristaanaa meeqatu qarshii buuseef gaafa akkaawuntiin ishee feesbuukii irratti tiiktookii irratti darbee dhuguma dhukkubsatteetti jedhamee suuraa kaafamee gadhiifamee gargaaraa bira dhaabbadhaa waldaa meeqa buuse tajaajilaa meeqa buuse amantoota meeqa buuse. Gaafa maqaa qarshiidhaan nama gargaaraan isinitti qabu mataatu isin dhukkuban barbaaddan. Gaafa ni du'u immoo harki keessan gadi hin boqotu riip si jaallanna akkas
si dhabuutti gaddineerra. Erga dhabuu eeggan barbaanne dura maan gargaarreeti. Yoo ofii dadhabdee goofandimii akkamitti goofandimii illee hundeessitee fi namni waan qabuun akka inni bira dhaabbatu hin goone. Hammam dhamaate, hammam itti rakkatte, hammam gargaaruudhaaf yaalteeti. Har'a kan riip jetteetuma cal jetteetuma sooshaal miidiyaa irraa gagagagaga godhatan. Sooshaal miidiyaa irraa girrisa baay'een nama hin barbaachisu kun. Nama fira keessa ta'u, fira keessa hin ta'in gaafa namichi lubbuudhaan jiru yoonni daare uffisi, yoonni dheebote hobaasi, yoonni beela'e nyaachisi, yoonni dhukkubsate yaalchisi. Kanaan ala gaafa inni du'e wacan baay'isina. Dubbiin baay'isina. Kun firaafis ormaafis ergaa qoricha ergaa bareedduudha. Fira altaayechiifis fira faarfattuu altaayechiifis ormaafis jechuudha. Har'a irratti namni keenya baay'een isaa gaafa namni dhukkubsatu naman gaafatu gaafa namni du'u awwaalaaf yaa. Girreedhaa nama dhibba meeqatu bayya awwaala wayyoo wayyoo dhee waceen soba. Isaa gaafa bahu immoo nan bade wayyoo nan bade sin dhabeedha malee situ bade hin jedhu nama sanaan kan bade nama sana malee ati maal badde. Hanga sadarkaa kanaatti jechuudha waan fokkisaan nu keessa jiru. Kanaaf dhal jettaniituma faarfattuu altaayechiif hin booyinaa. Isheen biyya lafaa kanarratti addunyaa kanarratti waan gochuu qabdu goote waan isheetti kenname hamma dandeesse galmaan geesse inni hafe immoo humna isheetii ol ta'e. Dirqama isheetu murteetti isheen. Fiigicha isheetu murteetti isheen akka amantaattis. Ati inni lubbuudhaan jirtu ofii booyi. Ofii keetii riip jedhi malee riip jettee cal jetteetuma feesbuukii irra galtee waca dhiisi. Kanarraa baradhuu namni biraa tokko yoo bor dhukkubsatee gargaarsaaf si gaafatame akkaawuntii nama sanarraa birrii 5 birrii 10 birrii 100 buusi. Gaafa caaluun du'e akkuma kana girr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 
Namoonni bebbeekamoon namoonni nama biratti hin beekamne sooshaal miidiyaa irratti beekaman kan hin beekamnes gaafa isaan nu biratti rakkatanii arginu gargaaruu nurraa eegama. Amma aartistii Jimaan dhukkubsatee kan inni jiru kaanseriidhaan qabamee kan inni jiru isinitti himameera. Dhageessaniitu Oromo gurraa qabdu nama meeqatti akkaawuntii isaa irra birrii galchaa jira. Gaafotuu nama boqoteedhaan immoo riiphettee kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus hundumatu girrisee riiphiitti fiigachuudha qobisa. Sanan jibbeen waan gaarii hin taane jechuudha. So isa kanarraa of sirreessuun gaariidha. Altaayyee jechi boqotteetti waa tokko riip maaloo maal jechuun barbaachisu. Kabajaan awwaala ishee bareechanii awwaalachuutu eegama.